Ashuma kufune kam jirtan maatiin YouTube channel keenya bakka jirtanitti nagaan rabbi isiniif haa ta'u isiniin jecha har'as deebinee dhufneeti jirra. An hawwaa mudee fi obboleetti kiyya kenna hayyee guyyaa har'aa ammoo dheengaddaa gaaffilee tokko wal gaafannee deebii intaa waan jennu yaada mataa keenya tokko kennineetu turre har'a ammoo isa ilaalchisuudhaan deebiin ta'a kan jennu hayyurraa qoranni gaggaafanne akkasumas immoo yaada mataa keenya dabalataa qabannee dhufneeti jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isin jecha kanneen YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan eegalaa akkasumallee kanneen maatii keenya taatanii jirtan hojii keenya jaallattanii fi nu jajjabeessuu barbaadan viidiyoo keenya like gochuun comment gochuun eegalaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Egaa dheengaddaa kenna gaafii dheengaddaa wal gaggaafanne yaadachiisi hunda isaayyuu maal tokkoffaan akka jedha akka jedhanii waa tufan mammaa kan waa himan jechuun maal jechuudha jedha akka jedhanii waa tufan mammaa kan waa himan jechuun maal jechuudha mammaaksaanii maal yeroo mammaa kan maal jechuudha deebiin isaa akkas jedha namni haasaa jalqabu gaafa haasaa jalqaban mammaaksan jalqabuun Oromoon mammaaksan jalqabaa akkuma mammaaksan jalqabu immoo mammaaksan waa fixaanii akka jechuun mammaaksi dubbii fidasi dubbii fixasee jechuudha achi keessatti jechuudha dubbiilee sittiin xumurama dubbiin sittiin jalqabama akkas meeyoo itti dabalee. Hayyee egaa akkuma atiyyuu jettee Oromoon gaafa dubbii eegalu mammaaksaan eegala akkuma jettee mammaaksaan xumura sirriidha. Mammaaksi dubbii fidasi dubbii fixas waan tokko haasaa tokko gabaabsuudhaafis dheeressuudhaafis mammaaksatti fayyadama. Akkasuma mammaaksi mi'eessitu dubbii waan tokkooti. Fakkeenyaaf jaarsummaa haa jennu nama wallolee walitti araarsuudhaaf gaafa ta'ani fakkeenyaaf tokko badii qaba yookiin immoo ati badii qabda osoo hin jenne manni isaanii akka dhaabbatu yookiin immoo akka namoonni suni jaalalli isaanii gara fuulduraatti deemuu fi dubbii isaan gidduu jiru dhiisanii fi mammaaksaantu dubbii sana qabbaneessu jechuudha. Mammaaksaanii araarsuullee ni danda'u, mammaaksaanii walitti buusuullee ni danda'u, mammaaksaanii waan baay'ee ibsachuu dandeessaa jechuudha miira isaa. Egaa kanaaftuu mammaaksi kun egaa yeroo akkasii mammaaksuun kanaaf mammaakamee jechuudha. Inni ittaanuu tartiibumaan daawwattoonni keenya akka hubatanii fi namni tokko jedha isheen abaaboo mana gidduuti yoo jedhe maal jechuudha kan jedhudha jechuudha. Gaaffii nuti dheengaddaa wal gaafannee yaada mataa keenyaas irratti ibsanne. Egaa isheen abaaboo mana lamaa gidduuti kan jedhu abaaboo mana lamaan gidduu kan jedhu tokkoffaa abaaboon ollaa fakkeenyaaf mana keessa ollaan ni jiramti amma ollaa keenya kanaa fudhannu yaa biyya keenyaatti akkanatti walitti wanti hin jedhu hin jiramti jedhee abaaboon ni dhaabama. Tokko yaani akkasumatti gaafa ibsinu definitely akkasumatti gaafa ibsinu abaaboo mana lamaan gidduu jiruuti jechuudha. Garuu hiikni isaa fakkeenyaaf dheengaddarraa waan amma ta'e amma beekumsa keenyaa dubbanneeti turre abaaboon waan bareedaa tokkodha. Mana lamaan gidduu jira. Fakkeenya akka dubartii tokkotti fudhannu dubartii bareedduu haa jennu. Dubartii bareedduun kuni akkuma abaaboo mana lamaan gidduu namoota lama gidduu jirti yookiin immoo kan eenyu akka isheen taateen beekamu bareedduudha. Kunis ni hawwaa sana birattis ni argita. Achittis ni argita. Dhiira tokko birattis ni argita. Sana birattis ni argita. Hundumti isaaniiyyuu isheen bareedduu waan taateef
hundumtuu kan koo akkasiin kan koo taatu jedhee hawwus kan eenyu akka taate garuu murtoo hin beekamu jechuudha si galeenna gabaabumatti nama dubartii bareedduu dhuma fudhannu gaa dubartii bareedduu kan abbaan ishee hin beekamne akkasumatti jennaati immoo wanti dabartuu jiraate. Kan yaada kanarratti kanuma abaaboo gidduu lama gidduu jechuun kan bakka lamaatti fayyadamu jechuudha bareedinaafis ta'ee bakka mana lamaan sanatti kan fayyadu jechuudha akkasuma. Gaaffiin keenya dheengadda ol gaafanne itti aanu gaaffii sadaffaa keenyatti jirra. Gaaffii sadaffaan akka jira dubartiin heerumtee baateen gursumaa yoo jenne dhiira keenii fuudhee kee maal jennaa jedhu subboo jedhama. Oromiyaan kutaa adda addaa waan qabuufi akka naannoo tokkotti subboo jedhamaan garuu akka naannoo biraatti gargar ta'uu dhiisuu danda'a adda adda ta'uu danda'a garuu akka naannoo tokkotti subboo jedhama. Yaada gurguruu itti dabala. Tole akka godina keenyaatti yaa Oromiyaan kutaa 11 qabdi. Loqodinilleen akkaataan hiikni jechootalleen hedduudha. Nama akkatti hiikkatu qaba. Akka naannootti jechuudha. Akka Wallaggaatti fakkeenyaatti suuqoo jedhu namoonni baay'een illee kan deddeebisan jiru gama sooshaal miidiyaa feesbuuk irratti namoonni suuqoo deddeebisan illee ni jiru. Garuu namugaa akka kutaa adda addaatti akkatti hiikkatu qaba. Hiika bira yoo qabaates akka barannuu fi akka nutti himan daawwattoota keenyaaf dhiisna. Inni itti aanu gaaffiin keenyaan inni dheengaddaa itti aanu sirbadha. Sirbadha. Dheengaddaa waan sirbuu hin dandeenyeef Ramadaan keessa waan hin jiruu fi amma hin danda'eerra waan ta'e irraa jedheetiin jira. Har'a sirba jaalalaa tokko nu sirbime. Shaagoodhi sagalee keetii. Sagaleedhaan osoo hin taaneeti muuziqaadhaan affeeraan sagaleedhaan illee sirbuu hin dandeenye. Ta'u waan akka jedhan jiru. Sagaleedhaan na daandeessan dhugaa. Jedhanaaf muuziqaadhaan na affeeraan. Inni sagalee sinaan suuqu. Sagaleedhaan na daandeessan. Faaffattu reef faaffattu kamar koo. Laa muuziqaan maaliin sirbichaan barbaadan namtu muuziqaadhaan sirba tokko affeeraan. Nama jaallattu affeerta? Beeyyee. Jaachuun nama jaalladhu illee osoo hin taane maalati? Maaliif waan nama jaalladhu naasofne garuu sirbuma tokkotanii muuziqaadhaan affeeraan. Hayyee affeeramiif gurbaa soddaa. Hayyee qoygaanii sirba sanaa qaba. Sirba eenyuti? Sirba eenyudha maqaan isaa eenyu biroo jedhee waygan. Eenyudha ibsi kaamolee jedhu tokko. Biroo ibsaa Maaliif laata? baay'een jaalladha sirbicha. Akka malee. Hayyee dhaggeeffatteessa affeeramii fi sirbaa. Nama affeeran qabu garuu sirbichaan jaalladha. Nan qoosanii qoosaadhaaf siin jedhee gaaffii deemnee ani silaa akka sagaleedhaan sirbituuf barbaadeen ture haa ta'u Ashee gaaffii keenya dheengaddaa shanaffaarra keenyatti jirra. Godaantuun qalbii hin qabne ibidda feetee godaantii hiikni mammaaksa kana maalidha kan jedhu ture. Nutis yaada keenya waan hin ta'a jedhu waan nutti fakkaates deebisnee kaan immoo daawwattoota keenyaaf dhiifnee turre. Egaa inni ibiddi waan nama gubuudha. Fakkeenyaaf ibiddi tokko yoo sirra bu'ee hagam akka inni nama laalessu ni beekta, nama miidha. Akkasumallee balaa qaba. Ibidda qabsiistee mana keessatti dhiistee hin deemtu. Rakkina baatee deema. Godaansa baata. Fakkeenyaaf nama fudhadhu laali.
amma nutiin akkaataa biyya keenya keessaa baanee biyya namaa keessa akkatti godaan inni akkatti dhufnee biyya namaa keessatti immoo hagam akka ulfaatu akka biyya keetis hin ta'u akka biyya keetti akka barbaadetti baatiin galtu akka barbaadetti dubbattu akka barbaadetti taatu jechuudha si gane sun hundumtuu jecha kanaaf maks kanaaf deebii ta'uu danda'a egaa hiika baay'eedha qaba walumaa galatti balaadha baatee deema rakkina baatee deema dhukkuba ibsuu danda'a dhukkuba baatee deema waan baay'ee ofirraa qaba jechuudha. Akkasiidha gaaffii xumuraarra geenyeeti sirraa daawwattoota keenya gaaffii sana yaadachiise jechuudha waan jettu yoo jira. Gaaffiin xumuraa dhiiraa qarshii qabummoo dhiiraa amala qabummoo kan filattanidha. Nu filannoo nama dhuunfaatiif an filattee argamu. Yoo ati filannoon kee hin dhageenye malee. Maal jechuudha ani dhiiraa amala qaba akka ta'e yaa filadhee sin jiran illee yaa kun yaada nama dhuunfaati waan filatame koomentii galataa. Yaa sirriidha. Namni akkuma qubaa harkaa keenya kana qubee harkaa keenya wal caala bifni keenya garagara ilmaan haadha tokkoyyuu bifa tokkoon qaban mitiire filannoon nama akkuma jetti filannoonni nama kamiyyuu garagaradha hawwiin namaa garagara fedhiin namaa garagara akkuma bifa keenyaa jechuudha. So kanaafiyyuu filannoo nama dhuunfaati an amalan filadhee kennan qarshii filadhee isinis kan filattan isintu beeka. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa yaa qophii keenya har'aatti akkatti bohaartan akka irraa barattan akkatti bashannantan abdiidha qabna. Mee har'a isa xumuraatii ta'uudhaaf callisneedhuma kana qofa yaadachiisneen dhiisnu gaaffilee lamaan tokko daballee isaaniifis intin jennee nutis irratti waa jennee sagantaa keenya kan guyyaa har'aa goolabnaa bormoo waan biraadhaan dhufnaaf. Egaa gaaffilee dabalataa kan guyyaa har'aa jedhu yoon si kaase mallattoon durbaa iji goraadhaa harmi gobaadhaa jedha. Hiikni jecha kanaa maalidha? Maal jechuudha? Iji goraa harmi gobaa hoo jiraa harmi jiraa gobaan jiraa seena. Mallattoon durbaa kanaan daangeffamate yaada jalqaba isaa. Mallattoon durbaa harmi gobaadha. Harmi gobaa. Harmi gobaadha. Iji goraa. Iji goraadha. Kanaan daangeffama jedhee yaada. Kanaan ibsama. Ish hiika isaa maal jetta? Maal yaada qabda? Yaadatti kennu yaada qabu kanaaf. Egaa harmi gobaadha jechuun gabaabsanii dhaabbatee jira. Garuu amma koo garuma aadaa keessaa isheen baasu iyyuu. Iji goraa jechuun kan iji gurguddaati. Kuula. Kuullee jechuudha. Gabaabumatti. Kan iji see gurguddaa booruu tokko hin qabne bargooja goraadhaan sirbu miti. Bargooja goraa shamyaa baaboo gataannaam jedhu ta'ee tokko dhageenya turna. Kan akkasiiti. Harmi gobaadha kan jedhu harmi sun guntuta. Guntuta jechuudha kan uumaa tokko hin argine kan qaqqabamne kan ofuma seetii yoo hin qaqqabanne laal jedhamee achumatti kunuunsisu sana kan tuttuqaa tokko hin qabne jechuudha. Kan gaafatti waraanu sanadha. Akka dhagaa jabaates sanaan jedhu. Isa sana warruma beeku. Oomisha jala kaa'anii. Isa nama rakkate jechuudha. Kan egaa yeroo ammaa kana garuu waan nutti hin fakkaatu. Haa ta'u. Haa ta'u. Kana jennaa daawwattoota keenyas immoo waan hiikasaa nuuf ka'a. Ija goraa jechuun akkas harma gobaa jechuun bakka nuti hin beeku nuti kanuma jennaa
yoo argitanii beektu taatan yoo jira ta'e yeroo ammaas waan jettan nuun jedha. Isinirraa eegan tole inni itti aanu. Kaleessa dhagna qabannee har'a gurra urannee irraaf jalaan gubannee. Mammaa isaaniitu argama. Jettiin jallee jedha mammaa isaanii. Kaleessa dhagna qabannee har'a gurra urannee irraaf jalaan gubannee. Kaleessas laal nan bareeda jetteeti gurra kee uratta. Rakkoon qabu. Dhanna qabachuun dura aadaa ture. Akka booddana kanatu hin ta'in miidhaa qaqqabsiisa jedhamee hin aalamu. Dubartiin dirqama dhanna qabachuu qabdi. Gabaabduu wanti taasisee yeroo sitti himu jechuudha. Gurra urannaan bareedinaaf jedhamee kan hojjetamu. Garuu wanti sun yakkadha. Dhanna qabannaan yakkadha. Mee gabaabumatti qoosaa malee gaafanii asirratti yaada koo kennadhu. Kaleessa dhanna qabannee har'a gurra urannee irraaf jalaan gubannee jedha. Gaafa gurra uratan hagam akka nama laalatu laalaadha. Gaafa dhanna qabattus nama gubaa qabannee argina waan ta'eef. Iddoo tokko ulfaata. Kan gurraa immoo wayyayyuu. Walumaa galatti waan gaarii tokko arganna jettee yookiin immoo nan bareeda jettee rakkoo ati keessa seentudha. Fakkeenya rakkoo amma keessa jiru yoo fudhannee kaleessa gati kaffalaa ture. Amee waa'eedhuma saba keenyaa yoo fudhannee ilaalle kaleessa Oromoon gati kaffalaa ture. Gati guddaa kaffale. Amma immoo mootummaa mana keenyaa dhaabbanni yookiin immoo nama keenyatu aangoo nuuf qabate jedha. Akka fakkeenyaatti fudhadhu ilaaluu baatus jechuudhaan akka yaada gootetti. Gaafa immoo namni afaan isaa beeku, namni aadaa isaa beeku, namni rakkoo isaa beeku dhufulleen just sanuma ta'e jechuudha. Gatiin isaa gatii kaffaluudhaan bu'aan arganneef akkam jechuudha. Nan bareeda jettee wanti itti gootu garuu immoo atuu sin bareechin gatiin si kaffalchiisu. Jireenya keenya keessatti fakkeenyaaf tokkoon fudhadhu waa'ee godaansa irratti akka mara deebi'ee fudhachuu hin danda'a. Biyya keenya keessaa haalli nuuf mijachuu danda'a, haala hojii ta'uu danda'a, haala jireenyaa ta'uu danda'a, haalli tokko tokko nuuf mijachuu dhiiseetu irra nuuf wayyaa jennee biyyaa baane. Gaafa biyyaa baanu immoo rakkoo sana caalutu nu mudata jechuudha. Bu'aa bahii meeqatu jira mana namaa seentee hojjechuudhaaf. Gaafa mana namaa seentee hojjettu maaltu akkasirra gahu jiraachuudhaaf isa caalu rakkattaa jechuudha. Kanumallee wal fudhachuu hin dandeenya gabaabsee. Dabalataan immoo daawwattoonni keenya kan gabaadhaatti kennanii tareetti yaadnee immoo bal'inaan waan irratti taasifnu irratti fudhannee dhufuu dandeenya. Gaafa kanarratti daawwattoonni keenya immoo waan jedhan itti dabalan haa jedhaniin jedha. Egaa ayyee galatoo. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'a wanti nuyi qabannee isinii kenne kana fakkaata. Tarii gaaffilee keenya dhumaa ammaa kanarratti isin waan jettan hiikni isaa kana ta'a kan jettan koomentii jala nuuf kaa'a. Akkasumallee wantoota akka gaaffiitti isinii dhiyeessuu dandeenya, wantoota kana nuuf dhiyeessaa jettan koomentii keessan jalatti nuuf barreessaa. Nutis wal gaafannee irratti jennee irratti hojjannee isiniin biraan geenya. Yaada jajjabinaa fi laafinaa qabdu nuun jettan illee koomentii jala nuuf kaa'a. Xiqqoo isheen sosodaanne inni laatiin sosodaanne haarawwan taaneedhaa fi haamilee keessan ilaalle immoo waan babbareedaa qabannee akkasiniif dhufnu abdiidhaan qaba. Turtiin waliin taasiftaniif galatoomaa isiniin jecha kanneen YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan akkasuma viidiyoo keenya like comment gochuun jajjabeessaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatiin deebinee dhufnutti kanneen nu daawwachaa turtan turtiin waliin taasisaa turtan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha kan isin waliin ture an hawwiidhaa fi obboleettii kiyya kennaadha. Turtiin waliin turtaniif galatoomaa isiniin jecha yeroo gaarii qabaadhaa. Bye. Ciao.